Okay. Kitaabicha achi dura jiru sana eenyutu barreesse? Kitaaba achi dura jiru moo? Muhammad iddoo dhalateen dura. Hin barreessine malee. Rabbitti malee hin barreessine. Rabbitti eenyudhaan hime? Hin kenneefi siin jedhe fakkeenyaaf Yesuus macaafa kenneefi Injiil jedhamu kenneefi akkasuma immoo Museedhaaf Tooraatiin kenneefi Daawudiif Zabuur jedhamu kenneefi sigalee Ibraahimiif immoo Suufii jedhamu kenneefi jechuudha. Rabbiin Kana duree. In kenneef gaafa naan jettu ilaal ibsa naa godhee kitaaba kana akka inni barreessu ajaje moo yookiin sagalee itti dubbate? Lakki sagalee kenneefi hin kenneefi. In kenneef gaafa jettu sagalee kenneefi? Sagaleedhaan kenneefi waatiin awul injila kennineef jedhanuuf. Injiluma kennineefi jedha. Fakkeenyaaf akka Museedhaaf maal kenneefi ajaja kurnaan akka inni kenneef jechuudha yookiin abboommii kurnaan akka kenneef jechuudha. Waaqarraa beeka kennameef sun. Seera Museedhaaf. Kan kennameef akkuma sana Rabbiin Museedhaaf kennineerra jedha hin kenninee jedha. Hin kennine. Yesuusifis hin kennine jedha malee hin barreessineef ka jedhu tokko hin jiru yookiin hin barreessineef ka jedhu tokko hin jiru. Hin kennine. Yesuus achi dura hin jiraa? Hin jiraa Yesuus yeroo sanatti? Yeroo kamitti? Yeroo odoo fakkeenyaaf yeroo amma kenneef injili maal jettu kana Yesuus innaa sanatti hin jiraa? Jira sirriitti. Baay'ee gaarii. Jiraannaafuu kenneefi miti? Jiraannaanuu kenneefi. Okay. Walumaa gala yeroo sanatti jechatu kenname malee kitaabni hin jiru naan jechuu keeti kaa? Lakki an akkas hin jenne. Injila kennineefi jedha. Injila kenneefi. Inni jechaanis kan kenneefi jira. Macaafaanis kan kenneefi jira. Museedhaaf fakkeenyaaf abboommii kurnan kenneefi jira. Kan immoo jechaanis kenneefi jira. Muusaadhaaf immoo Isaadhaaf alayhi salaam injilii wangeela kennineefi jedha. Nabiyyoota kana hundumaafuu Yesuusifis Isaa jesin jettaniifis haa kennu Museedhaafis haa kennu. Walumaa gala dubbiin isaa kun kan Rabbiiti tokkuma moo garaagarummaa qaba? Kan jaraaf kenname. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ofii isaatii kenneef jechuma Rabbii kenneefi jaraaf. Kanaafuu jechi isaa kun jecha Rabbii waan ta'eef garaagarummaan qabu dhiibbas hin qabu tokkichumaa karuma ittiin Rabbiin sagadanidha miti. Maal waliin? Inni Isaadhaaf kennames, inni Museedhaaf kennames, injiilii maaliin jettis? Maal waliin tokkodha? Hundumti isaatu jechuma Rabbiiti miti siin jedhe. Hundumti isaatu garaagarummaa qaba. Gaafa jettu kamiif kamtu siin jedhe? Kamiif kamtu? Injiiliin ati jettes, maaliin ati jettes, inni Museedhaaf kenname, inni Isaadhaaf kennames garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qaba. Qaba garaagarummaa akka seera bulmaata isaaniitti garaagarummaa qaba hundaafuu kan Museedhaaf kenname, kan Yesuusiif kenname qofa-qofaadha. Kitaabni isaanii akka uummata isaaniitiif ta'utti kennamee fi kan Yesuusis kan Musees immoo akka uummata isaaniitiif ta'u. Maaliif jennaan kan Musee uummata Yesuusin bulchuu hin danda'u. Otoo bulchuu danda'e immoo injiiliin kophaatti hin kennamuuf kanuma Musee sana fidee itti dabarsa malee. Qoy keeyyata biyyi tokko ittiin buluu danda'uudha moo keeyyata Rabbiiti jechi kun? Akkam? Maalati inni Museedhaaf kennames inni Isaadhaaf kennames garaagaraa yookiin immoo ittiin bulchuu hin danda'u jechaa jirtaabe. Akkaataa bulmaanni isaanii gargari. Seera biyyattii lafa kanarra jirtuudha moo seera Rabbiiti dhimmichisa? Seera Rabbiiti. Seera Rabbiiti taanaanuu seera Rabbii uummanni kan Israa'el kan warra Yesuusii sun akkamitti akka buluu danda'an Rabbi kenneefi kan immoo akkasumallee ittiin bulmaata Museen ittiin buluu danda'u kenneefi. Fakkeenyaaf seera Musee keessatti qo'absikaa. Seera Musee keessatti kan ija jaamse iji haa jaamu kan jedhu jira. Bara kan Isaa alayhi salaam keessatti immoo fakkeenyaaf Injil keessatti immoo kun hin jiru. Akkuma macaafa keessanittis gaafa deemnee jennu sagaagaltee ajjeefamtuu jedha macaafa seera Musee keessatti. Seera Injil yookiin immoo kakuu haaraa keessatti immoo hin jiru kan akkas jedhu ajjeefamtu kan jedhu hin jiru. Kanaafuu maaliif Waaqayyoon jalqabaan namni akkasii jennaan gargar immoo maaliif akkas godhe yoo jenne seera isaan kanaaf ta'u isaan kanaaf kaa'ee jechuu dandeessa. Garuu akkaataa Waaqayyoo tokkichaa keessatti yookiin immoo akkaataa isaaf sagada keessatti isa tokkicha gabbaruu fi isa qofa kadhachuu keessatti garuu tokkumadha. Tokkuma kan Museen ittiin sagadaadhe nama waamaa ture Waaqa tokkicha kan Yesuus itti waamaa ture garuu Waaqa tokkicha. Tole obboleessa koo baay'ee gaariidha. Walumaa gala jechi Yesuusiif yookiin Isaadhaaf kennamee fi kan Museedhaaf kenname garagara moo tokkichuma jennaan garagaraa jette. Inni seerri siin jedhu kun maal akka ta'e ilaali. Seera ittiin bulmaataa fi seera ittiin Waaqayyoo sagadanii fi Waaqayyoo kadhatan sana gargari. Seera isa kamiin gaafachuu jirta? Lakki obboleessa koo macaafni keenya akka keenya dubbatutti seerri Museedhaaf kenname. Akka keessanii miti kan Quraanaan itti akka keessanitti dubbatutti yoo deebine maasu waan biraadha.
Akka Ishi quraanaatti kan na gaafataa jirtu. akkuma quraanaa ittuu sin gaafadha. Okay. Dhimmi Iisaadhaaf kenname dhimma Museen ilaallata moo hin ilaallatu? Dhimma Museen laallata gaafa jettu dhimma maalii? Ishi seerri tokko Museedhaaf kennamee seerri tokko Iisaadhaaf kennamee jira naan jette miti akkama biyya isaaniitti. Ishi dhimma Museedhaaf kenname sana Yesuus dhimmi Iisaa keessa galeeto yookiin dubbachuu hin danda'amoo inni ilaallata moo hin ilaallatu kan Musee? Fakkeenyaaf bakka itti ilaallatu jira akkamitti jennaani waaqa tokkicha dhugaa sana gabbaraa kan jedhu keessatti laal waaqa dhugaa tokkicha gabbaraa jedhu keessatti seera tokko kennameef isaa qofa sagadaa kan jedhu keessatti ana malee waaqni biraa hin jiru kan jedhu keessatti tokko kennameef jaraaf. Aha iddoo kanatti tokkummaa qabu jechuudha. Akkaataa itti sagada keessatti tokkotu kennameef. Obboleesso Waaqayyo yookiin immoo Rabbiin gargar nama hin baasa biyya biyyaan yookiin immoo afaan gargar nama hin baasa. Okay. Erga gargar hin baafneeti akka macaafa kee gaafanna gaa tole. Fakkeenyaaf seera Musee keessatti kan hatte kan sagaagalee haa ajjeefamuu jedha. Eshi seera Yesuus Kiristoos keessatti immoo kun hin jiru. Waaqayyo ilma namaa kana gargar baasaa? Baay'ee gaariidha kan obboleessa koo. Ila seera Musee keessatti inni ajjeese ajjeefamu inni sagaagalee yaa du'u inni jedhe suni kaa'i kan nama hundaa ilaallata malee waa'ee Museetti Waaqayyo gaafa sana dubbatu koo kan nama hundaati malee kan ebeluuti kan biyya saniiti maaliyyoo miti. Ila kan nama ajjeese. Kanaafuu seera Yesuus keessattis ilaallata jechuudha. Waaw as maarree itti si deeman jira. Ila bara kakuu moofaa macaafni qulqullaa'anii Rabbii wayin Waaqayyoo namaan dubbataa seeran dubbataa akkas godha malee gargar nama qoosu. Ishi Yesuus Kiristoos immoo sababni inni dhalatee fi bara kakuu moofaa sana bara Musee sanatti sababa sin gaafanne waa'ee sababaatti deebina maaliif akka dhalate sin gaafanne seerri warra Israa'eliif waa'ee Yesuus sin gaafanne warra Israa'el bara Musee jiranii fi barri Yesuus jiran warroonni Israa'elaa siin jedhe seerri isaanii tokko moo gargarii siin jedhe tokkichuma. Eshi tokkicha gaafa ta'eeti seera fakkeenyaa fi dubartiin tokko sagaagaltee warri Faarisootaa Yesuus Kiristoositti fidanii dhufanii wangeela Yohaannis keessatti jiru. Kan sagaagaltee ajjeefamtu kan jedhu seerri sun maaliif irratti raawwatamne ree? Baay'ee gaariidha. Egaa kun amma erga Yesuus Kiristoos dhalatee amma laal siifaa galu. Kun amma kakuu haaraa isa jedhamee. Eeguma Yesuus Kiristoos dhalatee si gaafadhanis warra Israa'el dhalatee warra jiran sanaa jedhe. Yesuus Kiristoos waan inni jedhe sitti immoo seera Musee jabeessuun dhufe malee balleessuun dhufnee jedhan hubadhu. Kanaafuu seera Musee eessatti jabeesse ree mana agarsiisi. Bakka inni itti jabeessee hojiirra oolche. Baay'ee gaariidha. Ilaal. Bara seera kakuu moofaa yookiin seera Musee keessatti namni tokko yoo sagaagalee yaaduu jedhamee caafamee jira. Ani immoo Yesuus bakka itti jabeesse natti agarsiisa. Hiikoo itti si deeman jira na hubadhu kaa obboleessa koo maaloo. Eegaa isin immoo namni nama ajjeese haaduu jedhamee seera Musee keessatti barreeffamee jira. Ani immoo isinitti himaa jedha gooftaan laal bakka inni itti jabeesse sitti himaa. Inni obboleessa isaa jibbeeyyuu akka namsa gadaa itti ilaallama wayin dammoo akka ajjeesetti ilaallama jedha. Laal kun amma jabeessuudha laal. Ani isa sin gaafanne akkasiin jedhe. Jabeessuun kana kaa. Jabeessuun kana. Ani seeruma wal fakkaatu sana si gaafadhe isa sana dhiisi. Sila fiqir ta'u. Gaaffii si gaafadhe waa'ee jaalalaa irratti waa'ee jaalalaa gaafa si gaafadhe naa deebiste. Amma waa'ee nama sagaagalee seera mataa isaa qaba Museen uummata isaatiif dubartiin tokko yoo sagaagalte dubartiin kahanaa keessattuu yoo sagaagalte isheen gadi baatee akka gubamtudha. Namni tokko yoo sagaagale immoo akka ajjeefamudha. Akkasumatti seera Musee keessatti. Akkasuma obboleessa. Seera Musee kana namoonni bara Yesuus Kiristoos hojii kana raawwatan Yesuus hojiirra oolchine seera kana. Oolchee jira miidhagsee hin da'uun itti dabalee of jabeessee. Fakkeenyaaf dubartiin warra Faarisootaa keessaa kunoo otoo isheen sagaagaltuu finnee dhufne kan jedhu kana namoota kana amma jedhe Yesuus Kiristoos namni isin keessaa cubbuu hin qabne ishee ajjeesuu jedheen hime. Waaw. Egaa amma seera Musee taasaati. Jedhe moo hin jenne? Seera Musee taasaa qoy kaati kallattii nan jedhe moo hin jenne namni isin keessaa cubbuu qabu ishee ajjeesu jedhe moo hin jenne? Al kallattiidhaan si ibsa dhaggeeffadhu. Bakki aan kallattii masi gaafadhe kan barreeffamee jiru namni cubbuu isin keessaa hin qabne ajjeesu jedhe moo hin jenne? Na dhaggeeffadhu kan wal keessan borciniitii yookiin wal keessan. Jedhe yookaan jenne naan jedhe wal keessan borcine gaaffii si gaafadhe namni isin keessaa cubbuu hin qabne ajjeesu jedhe moo hin jenne? Obboleessa koo na dhaggeeffadhu siin jedhe si ibsaan jira miti. Maal dhaggeeffadhe jedhe moo hin jenne jedhe hin jenne yoo ta'e hin jenneedha. Jedhee maaliif akka jedhe sitti mashii? Lakke maaliif akka jedhe hin barbaadu an jedhee miti. Mee seera Musee keessatti namni cubbuu hin qabne ajjeesu kan jedhee Waaqayyo ajajan agarsiise.
Obboleesso suni mallattoo mo'amuuti ishii. Mallattoo akkasii Mallattoo mo'amuuti gaaffiinsi gaafadhe seerri isaanii tokko naan jette Iyesuus Kiristoos namni isin keessaa cubbuu hin qabne ajjeesu jedhee seera Musee keessatti dubartii sagaagalti tokko namni isin keessaa cubbuu hin qabne ajjeesu jedhamee seera kee bakka barreeffame agarsiisi. Na dhaggeeffadhu obboleessa narraa waa baratta yoo ta'e na dhaggeeffadhu. Sirraa waa baradha barachuun jira sin gaafadhe naa deebisi waan si gaafadhe qofa. Taada si gaafachaa jira maal nafaana qoy sinnaa deebisaara moo natu si deebisaara kuna naa galaan jiru be. Nasi gaafataa jira situ naa deebisaa jira ragaa si gaafadhe. Si deebisaan jira seera Musee keessatti dubartiin tokko yoo sagaagaltee ajjeefamtu jedhamee caafamee jira. Ani immoo isinittan himaa jedhe gooftan laal kan inni itti jabeesse sitti maayiraan. Namni dubartii tokko yoo ija isaatiin yookiin laphee isaatiin awweeyyuu akka waan sagaagaleetti ilaalamaa jedha laal na dhaggeeffadhu. Seerri Museetii fi seerri kakuu aaraa. Waa'ee nama hawwee sin gaafanne amma sirra deebiisitti hima. Waa'ee nama hawwee osoo hin taane warra sagaagalaa jira. Akka nama hawwee sagaagaleetti osoo hin taane nama sagaagaleen si gaafadhan. Inni sun nama akka namni ijaan argee hawwee akka sagaagaleetti. Akka sagaagalee osoo hin taane isa sagaagaleen si gaafadhan. Isa jabeessuu dhufe. Inni seera Musee jabeessuu dhufe. Ani isa sagaagaleef naa kenni siin jedhe. Ani isa sagaagaleef naa kenni deebi. Isa sagaagalee irratti maal jabeesse bee Yesuus? Waan inni jabeesse. Kinoore nama sagaagalee irratti. Nama sagaagalee irratti kan inni jabeesse yoo hawweeyyuu isa sagaagalee inni kunuu jabeesse. Isa hawwee sin gaafanne ani bar kunoo amma asitti beekaa argite hawwaa jirtaati isa kana sin gaafanne isa sagaagaleen jedhe isa gochaan argisiise sagaagalee irratti Yesuus maal raawwate mee seera Musee keessa. Kana kaakinoo seerri jabina inni jabeesse. Isa hawwee yoomi si gaafadhan isa hawwee si gaafanne isa hawwee osoo hin taane isa rukutate si gaafadhan isa hawwee osoo hin taane isa rukutate isa sagaagalee keessoo si galuu baata akkamitti sitti hima. Isa sagaagale isa bira ga'e tolee shaqee isa wajjin ciise isa ijaan arge osoo hin taane isa wajjiniin ciise sana isa rukutate sana maal godhe Yesuus maal godhe mee natti himi seera inni itti jabeesse natti himi. Seerri inni itti jabeesse inni hawweeyyuu akka waan sagaagaleetti ilaalamaadha hawwiinsaatu iyyuu. Ani isa hawwee si gaafadheeraa obboleessoo dhaaba please yoo yeroo fixuu taate nama biraatti dabarra ani nama hawwee si hin gaafanne hawwuu jechuun intaa tokko laaltee ishee hawwuudha yookiin inni. Naaraan saphayyee tokko yoo dhibee sittiin darbayyoo na dhaggeeffadhu obboleessa kiyya dhaaba. Obboleessa kiyya dhaaba. Walirraa barachuuf yoo ta'e na dhaggeeffadhu. Inni hawweef inni sagaagalee gargari. Namni hawwee argee hawwe. Inni immoo sagaagalee argee rukutate gargari. Inni rukutatuuf inni hawwu gargari. Inni sun hin hawwe malee hin arganne. Inni kun immoo hawwee dhaqee lafaan ishee buuse. Kanarratti isa lafa buuse kanarratti Yesuus Kiristoos seerri inni dubbate maali? Seerri inni irratti murteesse maalidha? Obboleessa koo ani bee waan tokko mataa qabna miti hundi keenya bee mataa qabna. Galatoo bakka nama biraa waliin dubbadha yoo nama biraatti deebi'een kana namni biraa naaf haa deebisu. Yeroo inni sitti ulfaate jalaan bahin kaa dhiifama. Jechuun nama otoo beekuuti gaaffii gaafatame dhiisee ka biraa haasa'u ani nama akkasii fa'aa haasa'u. Isa si gaafate dhiisee ka biraa haasa'uuf taati. Waa'ee seeraa na gaafachaa jirtu obboleessoo waa'ee. Hawwuuf sagaagaluun tokko. Hawwuuf sagaagaluun tokko. Hawwuuf sagaagaluun tokko naa deebise. Tokkuma jette. Ragaa naa kennu. Ragaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5. Kiloo sii kennaa jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5. Lakkoofsa qoye daqiiqaa muraasaaf na eegdaa wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irraa kaatee gaafa dubbistu bina Iyesuus Kiristoos kan Musee jabeessuu dhufe dubbata. Kan inni jabeessuu dhufe dubbata laal. Mee rakkoon hin jiruu si jedhe baasi nagarsiisu. Yoo barbaadu. Baasi nagarsiisu obboleessa wacan barbaadu dhaaba please. Seera sila dubbanne irra bar walitti iyyinuu seeraan ragaa baasii nagarsiisnaa jedhee ragaa baasii nagarsiisu kan sagaagalee fi kan ammoo wanne jedhe tokko kan jedhu. Eeshi wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irraa akka itti hanga xumura isaatti naa dubbisi dhiifama ani waan mobaayilii tokko biraa qabu fi dhiifama inni kun. Akkamitti 5 irraa kee amma xumuraasii dubbisu. Mobaayilii tokkoon. Namni biraasii fa'aa dubbisu. 10 irraa kaasee. Jirtu namni baay'ee dubbisuu dandeessan maayikii banadhaa. Naafaa dubbisu maaliif waan mobaayilii tokko. Sii dubbisu bakka isaa tokko biraa qabu. Maas dubbisiif. Wangeela kam? Wangeela Maatiyos. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irraa kaatee osoo naa dubbisu. Maatiyos boqonnaa 5. Eeshi boqonnaa 5. Dafiitiin nu dubbisi. Lakkoofsa mata duree isaa si dubbisi achi mata duricha jalaa si dubbisu wayyo.
Akkas wayyee akkasitti itti deemi rakkoon qabu. Waa'ee seera isa karaa Museeti kennamee barsiisuu isaa isa jedhu jalaa si dubbiso. Eeyyee. Okay. 17 irraa. Eeshi. Yesuus seeraa fi barsiisa raajotaa diiguudhaaf waan dhufe hin ta'ina. Ani isaan raawwachuudhaafan dhufe malee jedhe. Diiguudhaaf hin dhufne. Ani dhugumaan isinitti hima. Hamma waaqni fi lafni badanitti seericha keessa fidala xinnaa tokko yookiis gar tokko fidala utuu fiixaan hin ba'in hin badu. Kanaaf namni abboomota hundumaa irra xinnaatan keessaa tokko diigamuu isaas namoota barsiisu mootummaa waaqaa keessatti isa hundumaa irra xinnaatu hin jedhama. Namni abboomota kana eegee barsiisu garuu mootummaa waaqaa keessatti guddaa hin jedhama. Anis isinitti hima qajeelummaan keessan qajeelummaa warra barsiisota seeraatii fi faarisotaa irra guddaa yoo caalu dhabaate mootummaa waaqaa gonkumaa hin galtan isaan hin jedhe. Okay, bakka inni jinfaa jedhu tokkotti yoo itti naa deebite dubartittiidhaan yookiin immoo nama waa'ee ejjaa obboleessi keenya waa'ee isaa na gaafate waan ta'eef jabeessuu bakka inni itti dhufe. Waa'ee ejjaati. Eeyyee. Ispoortii moo hojjechaa isin dhaggeeffanna qamaan goonare lukaan nu dadhabe dhiifama ishee. Achumaa dubbisaa gaddeema moo? Qajeelummaa barachuudhaaf yoo dadhabde rakkoon qabu. Sirri waa'ee ejjaa 27 irraa. 27 irraa waa'ee ejjaa jedha. Yesuus hin ejjiina jedhamee akkuma himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima. Sagaleen kee citeera. Na biraati moo? Si bira taap godhaa. Sagalee isaa kassaa jedhe barraa kan kee maa dhaga'amaa kan isaatu hin jiru malee. Okay, connection malee rakkoo biraan. Shaab shirin deebi'ee connection ta'e. Amma sitti diini asiif haa dubbisu kan amma inni deebi'utti yeroo akkanu jalaan finne ilalu kun dhukkubaara warra taa'u dhabe. Yalla. Diini as dubbisi. Dubbii dhugaa barachaa jirta dadhabi rakkoon qabu ishee anu hojii koo dhiisee laale iddoo naam jettu deema. Agarsiista dhugaa. Dhugaa barsiisaa ta'e malu. Boqonnaa 527 Maatiyos 527. Bannaanii fi inni tokko isaa daawwate. Ayyeen nan dubbisaa fi. Baasii dubbisii. Maqaa Ustaas Faraanii fi garee shaadaatiin hin dubbise. Viidiyoon sii baasamoo akkanumatti dubbisa gobazii. Gurbaati immoo maqaa namaatiin jalqabdaa waan tokko. Haa dubbisu qoyee. Maal maquma namaa waamtuuf qoyee dhaggeeffadhu ayyee. Ahaa kuni mataa yoo akka qabu yookiin shakkii qaba. Haa ta'u dubbisime. Yesuus hin ejjiin jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima namni ija hawwaatiin dubartii ilaale garaa isaatti isheetti ejjeera. Ejjeera. Iji kee mirgaa dhaggeeffadhu akkasuma tole resii deebi'a. Bakka hinga'u. Ejjeera jechuun maali? Seerri inni jabeessuu dhufee jalqaba isaatirraa kaatee gaafa ni dubbisu. Finaan galee dura naa hiikasaa garaa isaatti ejjeeraa jechuun maali? Garaa isaatti ejjee baay'ee gaariidha. Garaa isaatti ejjee jechuun kaa'ammaa ennaa aspaaltira isaa deemnu dubartoota tokko bira gaafa geenye osoo qaama keenyaa fi qaamni ishii waliin tuqin dura ija keenya waan raawwannu qabna. Na dhaggeeffadhu. Maal raawwattamee ija keetiin? Ija keenyaan waay dubartii kana faana osoon akkas ta'e inni jedhamu akka ijjeetti ilaalama yookiin immoo akka waan sagaagaleetitti ilaalama. Akka waan sagaagaleetti malee sagaagalle miti? Akkasitti ilaalamaa jedhaa bee sagalichi bee. Akkasitti ilaalama jedha malee garuu sagaagalee jedhamee jala muramne miti akkasitti ilaalama jechuudha malee. Seerri Musee gooftaan cimsuu dhufe isa kanaa siin jechuu barbaadetan. Naagalee akka nama sagaagaleetti ilaalama malee nama sagaagale miti namichi sun. Bakka sagaagaleera. Sagaagaleera akka jechuun sagaagaleera jechuudha? Sagaagaleera. Ayyee mee Yohaannis boqonnaa 1:32 naa baasi. Maal jedha? Ani bee moobaayilii tirifiin qabu waan asiin jedhee. Ayyee naa dubbisi Diniyaas. Yoo baasettee si baasuu danda'anis rakkoon hin jiru. Rakkoon qabu dubbisi. Dubbii qulqullaadha macaafni keenya obboleessa koo. Ayyee. Inni saalfachiisu. Ayyee akka jechuun sanumadha waan naan jetteef akkana jedhame. Yohaannis boqonnaa 1:32
Qoy soddomii lamarratti akka kan jettu sana si fiduu barbaade macaafa keessatti. Maal jedhee? Yohaannis dhugaa ba'ee fi hafuurri qulqulluun akka gugeetti waaqa irraa isa irra bu'ee hafuu isaa argeera jedhe. Hafuurri qulqulluu akka maalitti irra bu'e jedha? Akka bifa gugeetti. Akka gugeetti. Hafuura qulqulluu jechuun gugee jechuudha. Akka gugeetti waan jedheef gugee jechuudha. Waa'ee hafuura qulqulluu dubbachuu barbaade iddoo kanatti. Gaaffiinsi gaafadheen haa ta'u akka gugee kan jedhu kun gugeedhuma jechuudha moo akka gugeetti kan jedhu maali? Hafuura qulqulluu jechuu. Kanaafuu hafuurri qulqulluu gugeedha? No, gugee miti biraazar maal taate ati? Gugee jechuun. Galatoom. Naa deebee jira bakka naa deebeera. Kanaafuu hafuurri qulqulluu akka gugeetti irra qubate jechuun fakkaatti isaatti irra qubate illee gugeedhumatu dhufee irra qubate miti jechuu akkuma ta'e hundumaa namni ijaan arge akka sagaagaleetti ilaalama jechuun sagaagaleera jechuu osoo hin taane akkasitti ilaalama jechuudha. Kanaafuu ani immoo warra akkatti ilaalamu osoo hin taane warra sagaagale warra ijaan arge osoo hin taane warra ijaan hawwee osoo hin taane warra hawwee rukutateen si gaafadhe namni rukutame sun adabni isaa maali? Yesuus biratti seera Yesuus keetti adabni isaa maali? Namni rukutate akkasii gaafadhe hawwee osoo hin taane kan dhaqee wajjin sagaagale. Dadhabina kiyyaaf dadhabina kee maal irratti arge beektaa? Lakki dadhabina keenya mitaati kanuma dandeessu naa deebisi kan koo rakkoon qabu dadhabina kun na jabeessi. Akkasiin jedhe namni sagaagalee ela warra hawwee osoo hin taane. Dhaggeeffadhu. Ka'umsi keenya maal akka ta'e. Ka'umsi keenya dhaggeeffadhu ajandaan keenya maal akka ta'e waa'ee nuti haasaa jiru maal akka ta'e miti. Ani kanatti gaafadhu. Seera Musee jabeessee jira Yesuus jette. Waa'ee quraanaa sitti gaafachuu dadhabe. Anammaa iddoo kanatti ati miliqxee iddoo kana dhufuun kee maaliif akka dubbatan waan hin beekneef. Inni danda'a jetteetu gara macaafaatti achas na fidde waan taateef yoo ela waa lama ishee carraa lama sii kenna dhaggeeffadhu carraa lama tokko namni sagaagalee maalinni adabni isaa tokko hin danda'u moo jettee ishi namni ijaan argee hawweeyyuu akka sagaagaleeti erga naan jetteeti namni ijaan argee hawwee kun adabni isaa maali tole akka sagaagaleeti waan jetteef nama sagaagale jechuudha ergetteef adabni isaa maali ree tole qixaaxi isaanitti afaanuma irratti si deebisu ragaa kana facaama keessaati maal adabni isaa seera ittiin jara adabu. Namni tokko cubbuutti gaafa kufee namni maqaa Yesuusin yoo araara gale in araaramaaf adabni isaa. Maa kan Musee keessa ani kan Musee faana wal fakkeessaa naan jettee miti maa seerri Museef seerri isaanii tokko naan hin jenneeti. Tokkuma yaa mallee garaagarummaa tokko hin qabu. Kanaafuu isa araarameef osoo hin taane Museen nama sagaagaleef maal godhe Museen ajjeese miti ajjeese dhameeni seera Musee keessatti. Kan keemmoo namni ijaan argee hawwee akka sagaagaleeti waan jetteef namni argee sagaagale kun adabni isaa qixaaxeen isaa maalidha? Wokke obboleessa koo kakuu moofanii fi kakuu haaranii waan dubbatamee fi erga mataasaa kakuu moofanii gaafa sana akkuma dubbachaa ture. Asumaan ispoortii godhaa joona ilaalaati kaate warra hojii hin qabne. Ispoortii hojjechaa saayee dhaaba sagaleen kee badee ture irra deebiin nutti himi. Dhiifama obboleessa koo beektaa namatu gidduu anatti bilbilee. Abshir rakkoo hin qabu deebii manuu kennee rakkoo hin qabu. Inda'um keessa na baasen seeyyuu inda'um hirruman jiraayyu. Okay. Ilaa obboleessa koo. Ati walumaa gala isaatu yoo ispoortii hojjechaati akka nama hojii hin qabneetitti yennaa jettu kana dhugaa barbaacha jirtu waan yaada foonii keetii ibsachaatii jirta. Waan miidhageetti. Kan waa lama na sanaagaduu danda'a rakkoon tokko hin jiru. Ispoortiis hojjechaa waan si garramu unkaan ilaa nuti waan hafuuraa dhiisiti waan foonitti iyyuu itti dhimmamnee. Ati deebii naa deebisi waa'ee koo dhiisi asitti dubbadheera asitti dubbanne deebii qofa naa kennite rakkoo hin qabu. Miliquun kee kun immoo sin baasu. Ishi deebii naa kenni rakkoon tokko hin jiru. Deebii ammaa naa kennite gaaffii kee biraatti deebita. Inda'um qoyme sirriittuu qoyme. Nuti kan jalqabne waa'ee quraanaadha. Maaltu iddoo kana nu fide? Ajandaa yeroo biraatti odoo haasofne wayyuu waa'ee kiristaanummaa. Waa'ee kiristaanummaa. Waan si fide iyyuu beektu jechuudha. Ishee kana naa deebistii kan kootti deebina. Ilaa na dhaggeeffadhu guutummaattan si deebisaan akka inni sammuutti gadsiinamutti si deebisuu hin danda'an waa'ee macaafaa. Na dhaggeeffadhu garuu. Rakkoon tokko hin jiru ishee. Waa'ee quraanaatiin jalqabne maal taanetti iddoo kana jalqabna. Situ bar tokkodha naan jedhee waa'ee macaafaa keessa sanatti finnaanan gaaffii fidee si gaafadhe. Tole akka ati deebii deebisuu hin dandeenye arginee jirra amma gaafadhu quraanarraati. Gaafadhu rakkoon. Tokkuma isa kana ajandaa yeroo biraatiif hin haasofna waa'ee kitaaba keenyaa. Waa'ee keenyaa hin haasofna rakkoon qabu. Gaafadhu siin jedhe rakkoon hin jiru ayyee gaafadhu. Amma gaafadhu. Okay.
Jalqabni keenya maal akka ta'e yoo beekte yeroo sanatti Nabiyyi Muhammad odoon dhalatin duratti Museedhaan karaa Isaatiin akkuma aadaa isaanii akkuma afaan isaanii akkuma amala isaaniitti Rabbiin itti dubbachaati ture naan jette. Akkasumatti yoon soo baadhe. Okay. Egaa Rabbiin jara kana lamaanitti yookiin immoo achii olis ta'uu danda'u kan dubbachaati ture kuni tokko moo garagaram? Tokkichuma rabbichi. Rabbichi tokkichuma. Maaliif amala garagaraa namoota gidduutti maaliif agarsiise? Maaliif akka ta'e sababa sanaa himi? Amala maalii fakkeenyaaf? Amalli Museedhaaf kennamee fi yookiin immoo jechi Museedhaaf kennameef kan Isaadhaaf kenne garagara miti ree? Macaafatu gargara siin jenne. Macaafatu garagaraa? Jechi tokkichuma? Tokko ta'uu sin mala dhiisuu sin mala. No, immalaan kun kaa deebii gahaa miti. Akkasuma akka waan macaafa keessa jiru finnee immoo dubbanna gaaf sana. Macaafa sana keessa maaltu jira fakkeenyaaf anamma macaafni Museedhaaf kenname Tooraat ta'uu kan immoo Iisaa alayhi salaamiif kenname Injiil ta'uu beeka malee macaafa Injiil sana har'a na bira jiraate yookiin kan Musee har'a na bira jiraate kun kana siin jechuu danda'u. Garuu waan Quraana keessa jiru sitti himuu danda'a. Waan Quraana keessa jiru irraa kaasee sitti agarsiisuu danda'a. Ishi waan Quraana keessatti jirutti isuma sana isa Quraanaa qofa natti mi afaan Oromiffa isaatiin akka nuuf galuuf jechuudha. Maaliif Oromiffa anama Arabiffa waan hin dandeenyeef Oromiffaan irratti walii galla. Nama shaadaa qabatu jira akka feetee sana ol nu gashaa meeqa sida shaadaa nama qabatu jira jechaa jira. Ol gashaa. Namni dhanno ila fakkeenya tokko si dubbata shaadaa illee qabattu. Akka feetee kana ol nu gashaa jamaa nama wayii buusaati. Itti ufi sanni isaati. Singalchu. Assalamu alaikum. Garee. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayya ustaazi akka feetee kana galchaati. Isinii musliima turte garuu eda maadri akka tokko taate islaamaa keessaa baate amma deebi'uun barbaadettee fideefu. Akka tokko ishee galgala akka tokko barreessi. Waan tokko jedhaan baga Rabbiin si gargaare. Baga Rabbiin si gargaare. Dhuguma nan gammadee. Akka rukutta qoy dhiisi maal ta'u. Amma iyyuu na rukuta maaloo viidiyoo ba'ee si rukutu. Viidiyoo ba'u. Qoy al tokko obsiti bakka shaadaa qabsiisnee kana gaaffii keetti uftan shabbaa kee. Waan qabbasame kana nyaannaati ganaa qabbasamne waan taateef. Tole akka feete. Dukkanni akkasuma. Akka feete mee obsita abbaa kiyya arrabni faayidaa tokko hin qabu. Akka feete. Tole. Akka feete jirtaa? Jirai. Nagaan kee fayyaadhaa? Nagaa dhume. Maqaan akka feetedha ayyee ishi dhiifama. Mee dhaaba please nun jeeqinite. Balaa Yesuus irra bu'ee dhani galgala maalinni maaltu si qunname mee? Dhuguma afuricha narra bu'ee dhugaa. Inin jenne jimjee dhaabaa kwan isheedhaan jechaara maal taate mucha fayyaa miti moo? Gaaffii ammaa si maraate moo maanidha waan isaa kan akkasii yisiisu silannaa dubbadhu inni fidilde. Lakki gammachuun qaba dhugaa gammachuun raafaan qaba. Baay'ee caal jedhi taa'e abbaa koo maaliif akka nama nagaatti hin teessu reetu akka nama maraatee godhataa jirta. Hayya akka feete. Ayya. Hafuura maalii si seene galgala? Hafuura qulqulluu jedhani. Ishi maal si godhe seene? Seenaan rabba ishee maal jedhee waan biraa. Hafuurri qulqulluu nama rabba sharee sirrii nama godha ture inni si seene qulqulluu miti jechuudha. Tole mee achas baatee nuun haasa'uu dandeessaa? Karaa deemaa jira. Anuu kun ispoortii hojjetaa karuma deemaan mul'adhaa jiraame. Maal yaani waan baadhadhee jira sanii. Akkasii? Kiyyafattiin gaafadhu. Yaa Rabbi sirraan lafa kaa'amoo akka baree xiqqoo dhaabbadhu kaa xiqqoo ishii xiqqoo deeqa lamaan tokko si wayyuura jechuun utuma shaadaa qabattes dingata akkas rakkifne inneetu. Ayyee mee galgala maaltu maal ta'e nutti himuu dandeessaa? Lakkaabsitaa isa galgala miti bare ani anjee shanidha. Shaniif torbaadhama. Maqaa isaatiin. Ji'a 5 guutuu moo? Ji'a 5 guutuudha. Yaada idilaa jechuun
gama musliimaatti gaafa tokko na deebisuuf na yaalameen ture. Isa sanii warroonni kiristaanaa immoo qulqullaa'uu qabdaa jedhanii eda na deebisan malee bifa haarawaan. Eeywaa. Tole gaafa jalqabaame gaafa ji'a 5 dura akkam godhaniiti achi si fuudhan? Online irratti? Eeywaa. Tole. Mee amma achi keessa jirtu sana maaltu jira? Maal argatte mee? Maal argadhee jechuun waan argadheen jiru. Wanta argatte tokko hin jiru. Silas wanta argatamu tokko hin jiru nagaa ofii dhabuu malee yoo achi dhaqani. Eesh. Tole. Osoo dandeessi deeqaa tokko bichaa achis nu baatee wanna jetteeti. Erga achi dhaqxe Yesuus Kiristoos waaqa akka hin taane eenyu beektaa gaafa achi kee teessu? Jechuun nin beekas ani jechuun waaqa ta'uu nin beekaa dura ka amma nan Waaqa ta'uu nan beekaa? waaqa ta'uudhaan nan beeka dura. Yesuusin jechuudha. Ergasii yoo akka hin taane barte? Online gallakkisee jennaanini bakka anis karaa barumsaatti fufee eega barumsa baranne keessatti akka inni waaqa hin taane bare. Gosh, baga Rabbi si barsiise. Mee yoo danda'ame deeqama tokko achas baatee shaadana waliin jettaare? Viidiyoo maaliif baare? Rakkoon gahu. Maal jette? Yoo fedha taate bahi fedha kee yoo taate yoo hin taane sin cintinu rakkoon hin jiru. Bakka nama beeku as keessa jiran ta'u maatiin as keessa jiru. Ish rakkoon hin jiru bakka akkasumatti bahi rakkoon tokko hin jiru. Hayyee tole. Ish shaadaan waliin jedhi rakkoon tokko hin jiru abshir dirqamaa miti viidiyoon yoo fedha kee ta'e qofa. Tole itti fufnoo. Hayyee waan hin jedhu na waliin jedhi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu dhugaan kan gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaanan baya Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaanamanii arraba kiyyaan ragaa baheera. Arraba kiyyaan ragaa baheera. Maasha Allah. Akkas obboleettii kenna. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa qajeelaa kanarra gassiyaa dhaabu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhugaa si barsiise kan haga dhumaa nama hubatee irra turu Rabbi si haa taasisu. Egaa of cimsuun akkuma silayyuu baradhee nu badhe jettee ammallee jabaattee barachuun dirqamadha. Maaliif jennaani
namni tokko yoo amantii isaa sirriitti gadi fageenyaan hin beekne akkuma mukaa ta'a muka damee isaa qilleensa sifachuu urgufu sana akkuma kana ta'ama jechuudha. Hundeen isaa utuu lafa keessa jiru hundee sana qabachuu dhiisaniiti akkasuma sifachii irra naanna'ama jechuudha. Saniifuu rabbiin ragga siyaa dhaabu atillee jabaadhu baradhu inshaallahu ta'ala rabbiin siyaa milkeessu. Warra garee geessu jalallee inshaallah seentee garee barachuun dirqamadha. Akkas galatooma. Waan jettuun qabdaa? Ayya waan jettu ergan qabaanne gara gaafiif deebii keenyaa deebina. Galatoome. Hayyee dhaaba. Yeroo obboloota koo baga immoo lubbuu haaraa argattanii baga rabbiin isin gargaareen isiniin jedhaa kun ergaa kiyya. Abshir siin waaqayyo nu gargaareen naanatu lubbuu haaraa taata waaqayyo gara dhugaa si fidaa. Ameen. Jabaadhu siin jedhaatillee gaaffii godhaadha qulqulleeffatu inshaallah. Amiin obboleessa koo anillee nan dhufa anis nan dhufa. Inshaallah rabbi si haa fidu. Gaaffii keetti Amiin amiin. Tole. dhugaa barbaaddu gaaffii kee. Duraan dursa obboleetti koorrallee waan haasa'uyyuu durumaan dursayyuu baga gargaaramtee siin jedha. Ittuma cimiiti achumattuu dhaabbadhu siin jedha. Akka feeteen kun maqachiisaatuyyuu akka feetedha. Ittuma jabaadhu islaamummaa baradhu quraana baradhu sheekotirraa waa baradhuun kun ergaa kiyya kan obboleetti keenya. Tole gara gaaffii kootti hin deebi'a. Haa ta'u waa'ee rabbiin Iisaadhaa fi Museedhaan akka amala isaanii akka biyya isaanii akkaataa kanaan jecha tokkoon itti dubbateef immoo jecha garaagaraatiin itti dubbateera jira. Akka amala isaanii minaamni osoo hin taane si jammir biyyi isaanii lachuu tokko biyyi isaan lachuu tokko lamaffaa immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala islaamummaa afwan rabbiin macaafa jaraaf kennu kana keessatti macaafa mataa isaanii danda'e kenneef lachuuf Museedhaafis kenneera akkasumallee Iisaadhaafis kenneera. Fakkeenyaaf Iisaadhaaf macaafa inni kenne akka quraanaatti akkasitti himne Injiil jedhama. Injiil kana keessa seera mataa isaaniitu jira. Seera kanarraayyuu immoo darbee sagaleen koo dhagaamaa raajoo diimaan agarsiisa. Anaaf hin dhagaamu anaaf. Hin dhagaama ustaaz hin dhagaama. Eshi seera kenneef kana keessatti fakkeenyaaf seera kenneef kana keessatti Iisaan maal akka ta'e dabalee seenaa Iisaa alayhi salaam yookiin Yesuusin irratti dubbata jechuudha. Namoota waa'ee Yesuus yookiin waa'ee Iisaa hin beekneef macaafni isaaf kenname kun sirriitti ibsaa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee Musee keessatti immoo deemne Yesuus maal akka ta'e achi keessaa barachuudha beekuudha hin dandeessu jechuudha. Lammaffaa ammas macaafa Yesuusii kenne keessatti waa'ee seenaa Musee sirriitti godhee keessa galee ibsaa waan ibsu tokko hin jiru jechuudha. Diiteeliidhaan jechuu kiyya. Saniifuu wanni gargar godhamee fi tokkoffaan Iisaan alayhi salaam yookiin Yesuus macaafa isaa kana kenname kanatti fayyadamee maal gochuudhaaf uummata isaa ittiin tajaajiluudhaaf kennameef. Museenis akkuma kanaa jechuudha. Otoo lakki macaafa Museedhamaa kennameef isaaf kenname yoo ta'e tokkoffaan maqaanuu gargar hin taa'u. Lammaffaa ammoo nabiyyiinuma biraayyuu erguun barbaachisu takka ammoo yoo erge immoo macaafa biraa gochuun barbaachisu macaafa Musee sana dabalee kennaaf ture jechuudha. Obboleessa koo tole. Asirratti maal siin jechuun barbaada yeroo sanattis kitaabni wayiin quraanni barreeffamee jira jechuudha. Mitiire? Quraana osoo hin taane matsaafni kennameefii jiraadha. Matsaafni kennameefii jira jechuun ikkoo matsaaficharra maaltu jira? Barreeffamaadha miti? Isa barreeffame dubbiin rabbiitti barreeffameera miti? Quraana miti inni quraana miti. Inni quraana miti. Quraanni kan Nabi Muhammadii kennamedha. Ishii inni sun maalidha? Kan isaaf kenname Injiil. Injiil kan Yesuusii kenname kan Muusaa kenname Tawraat. Ayyee hundumti isaatu jecha rabbiiti moo jecha rabbii alaati? Jecha rabbiiti kan isaaniif kenname sun. Inni sun har'a jira. Macaafni sun hin jiru har'a. Maaliif dhabame silaa jecha rabbiiti? Warra macaafaa gaafadhu kaa warra fuudhee gate gaafadhu maaliif akka dhabame? Nuun akka hin jirre beekna malee maaliif akka dhabame? Hin badee obboleessa. Gaafadhu kaa warra waldaa keessa jiru maaltu beekna nuti?
Isa akka dhaqe. Oo gooftaa. Ani kanas siin jechaa jiru waa'ee keetirraan si gaafachaa jira obboleessa koo. Deebii gahaa naa deebi. Waa'ee koo keessaa maarree Kitaabni macaafni sun anaaf hin kennamne. Macaafni sun osoo anaa kenname isa dhaqe macaafni kee itti na gaafatta. Macaafa immoo warra kenname faqitii warra yeroo Yesuus Kiristoos ergame sana gaafadhu. ilaa obboleessa koo siin jaaladha laal. Ani kanas siin jechaati jiru bara sanatti kan Muusaadhaa fi Iisaadhaa kenname sun kitaabni jira moo hin jiru? Ani hin jiru siin jedhe bara. Eessa dhaqe taadaa Rabbiin jalqaba isaanitti dubbateera miti Rabbiin jalqaba jira bee waan hunduma dursee jira miti Rabbiin. Eessa akka dhaqe immoo warra yeroo sana jiru gaafadhu kan hin jiru jechuun hin jiruudha bara. Hin jiru siin jedhem. Osoo jira jedheeti eessa jira fidinaan jetta. Macaafni sun hin jiru siin jedhan hin jiru jechuun immoo dhabamadha. Waan dhabama tokko eessa jira dheesitti maane eessa akka geessan immoo abbaa warra yeroo sana ture warra Yesuus Kiristoos itti ergame sana eessa geessan jedhi warra Israa'elotaa gaafadhu dhaqe. Ani eessa beeka iddoo jala geessan. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Ishee waaqni kee waaqa jalqabaati moo waaqa guyyaa keessatti? Rabbiin kee. Na dhagaa jirta? Waaquma isa jalqabaati. Inni kun darbineef hin miti sana amma. Okay. No. Adaraa kee. Adaraa. Waaqni koo Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 57 faa lakkoofsa 3 irratti isa jalqabaa sana waa hunda dura ture dhaanuun jedha. Obboleesso gaafii si gaafadhe naa deebisi. Waan biraa keessan galee Rabbiin kee kan jalqabaati moo kan jalqabaa miti? Nagaamu sagaleen koo? Hin dhaga'ama dubbadhu. Hin dhaga'ama. Sobdeen gara biraan deebin. Hin dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Eeshi sagaleen koo naga'ama? Hin dhaga'ama obboleessa haasa'i. Inde. Sitti maan jira tole maaliif iyyitaree san sitti mun dhaggeeffattu ture akkan siin jedhe. Waaqni koo isuma jalqabaa sana boqonnaa 57 faa lakkoofsa 3 irratti ka jalqaba wanti hunduu isa dura hin turre jedha. Okay. Isa Muusatti illee dubbate isa Ijoo isin biras akkasumatti ture gaara sagalee immoo kan saate na biraa diimaa agarsiisu jira koo ta'uun oolu hin beeku. Hin dhaga'ama anatti. Anatti garuu hin dhaga'ama. Ture isin bira gaara? Lakki obboleessa lakki hin dhaga'ama. Diimaa agarsiisuu dhugaadhaan diimaa agarsiisuu. Kanuma qorra koo qaba jechuudha. Lakki hin dhaga'ama mee haasa'i mee ani nan dhagaa garuu warroonni kun garee keetii yoo Maaliif akkatti qaramtaate suuta deemi mee suutuma jedhe. Qoy meesti sagalee naasirraa kan kootu moo keetu turaa jira adda naaf haa baasani. Qoyoote dabaraatti dabarsa okoon rakkisaa jira ta'e. Eeshi dabarsi rakkoo. Abdi kan kootu turee isin gahaa jira moo kan saati? Keessan illee dhufaama jira garuu xiqqoo tutturu jira amma sirraa natti fakkaata diimataa ture amma sirraa natti fakkaata. Amma haasa'e kun. Niitoorkii kiyya. Amma bareedaadha. Niitoorkii kiyya. Yoo rakkise na biraas dabarsaayyee. Mee amma gaafadhu. Baay'ee gaariidha obboleessa koo garee waan tokko siin jedhe laal Rabbiin kan kee isa gaafa sana Iisattii fi yookiin Muusatti dubbateedha miti? Isuma inni gaafa sana macaafa itti kenneedha miti Rabbiin kee? Isuma gaafa sana Yesuus kadhataa ture sani. Ayyee haa ta'u si faanaan deemayyu. Eeshee caaffanni sun har'a jira moo hin jiru? Hin jiru. Okay. Rabbiin hoo jira moo hin jiru? Rabbiin immoo jira. Rabbiin jira caaffanni yeroo sanaa hin jiru. Caaffata malee Rabbii akkamitti beekuu danda'u? Eenyutu? Okay. Egaa caaffanni yeroo sana barreeffame hin jiru Rabbiin immoo hin jira naan jechaa jirta miti? Okay. Dhaloonni amma ati keessa jirtu kun illee hin darbaa achi booda mucaa keetitu dhufa. Okay. Mucaan kee wayin dammoo dhaloonni ganaa fuuldura keenya jiru maal ilaalanii tooyi Rabbii sagaduu danda'u? Quraana kanaani. Rabbiin Quraana kana. Odoo Quraanni kun hin dhufin dura hoo? La. Qoykaa. Kunoo si gaafachaa jira. Odoo Quraanni kun hin dhufin dura, odoo Nabiyyi Muhammad hin dhufin dura, Nabiyyi Muhammad maalirraa amanuu danda'e? Maalin Rabbiin gabbaruu danda'e? Waan sitti moo keessaati? Jalqaba gaaffii gaafatte sana yeroo namni si deebisuu jedhu daftee moo biraatti hin deemini lachuu gaaffii waan ta'eef sanas kana si deebisan hunda isaa iyyuu nan gaara rakkoon tokko hin jiru. Isa waa'ee kan kootii dubbatte Quraanni kun zalaalama kenname waan taateef anuu Nabi Muhammadi booddeetti kun har'a irratti argadheera akkuma ana irratti argadhe ijoolleen dhaloonni boodaallee Quraanuma kana argatte Quraana kana booddee wanti dhufu tokko dhugaan kan biraas kijibni kan biraas itti dhufu hin jiru Quraanuma kanaa jechuudha.
Ammoo Rabbi warri Nabi Muhammadin duraa gara jettutti immoo gaafas deebinu dhaggeeffadhu nan xumurennaan hin dubbatta. Akkuma gaafii kee dhaggeeffadhu atis deebii koo dhaggeeffadhu. Warri immoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duraa ka jettu Rabbiin Quraana keessatti akka inni nutti himetti macaafa kana warra beektota isaanii fi qeesota isaaniitti kenname. Ammoo jarri macaafa kana dheeguu fi dheeguu dhiisuun isaanii sun dandeettii kan isaaniiti. Akka eegan akka qabatan itti kennamee jira. Quraanni garuu ofii isaati Rabbiin subhaanahu wa ta'ala anatu eegaa jedhee ofii isaati responsibility mataa isaa fudhatee Quraana kana eegaa jira akka har'aatti. Sanammoo warri itti kenname sun eeguudhaa didani macaafa isaaniiti. Kanaaf Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi dhumaa godhe waan inni ergameefu waan jarri macaafa isa Yesuus Kiristoosii kenname sana seera achi keessa jiruu fi dhugaa achi keessa jirtu qabanii eeggatanii asiin ga'uudhaa didaniif Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Quraana dhumaa fi nabiyyi dhumaa yookiin macaafa dhumaa fi nabiyyi dhumaa nuu kenne jechuudha. Quraana dhumaa sana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala natu isinii kenne natullee eega jedhee ammaan booda akka Quraanni kun ittiin dabalamneef hin hir'isne responsibility fudhatee nuu kenne jechuudha. Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammoo boqonnaa 33 lakkoofsa 40 irratti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi dhumaa ta'e isinii ergameera nabiyyiin isa booda dhufu tokko hin jiru jechuun Rabbiin nutti hime waan taateef nabiyyiin dhumaa kun kan nuu kennamee fi warri kana duraa macaafni isaaniif kenname macaafa isaanii eeggatanii waan Waaqayyo fedhu irra deemu waan didaniif Rabbiin nabiyyi dhumaa kana kenneeti akka nuti ammoo Quraana kanaan warri dura jiran qajeelanii fi warri isa booddee dhufan illee isaniin akka bulaniif Quraanni kenname jechuu obboleessa kiyya. Obboleessa koo eebbifame. Okay. Amma ka gaafii gurguddaa si qophaa'ee jira. Itti jabaadhu sin jedha. Waan an dubbachuudha deemuuf waan an dubbadhu bichaan na hubadhu. Dhaloonni keenya ganaa dhufu isa Quraana nabiyyi Muhammad irratti bu'e kana nabiyyi dhumaa irratti bu'e kana qabatanii deemuu naan jette. Eeshe Muhammad hoo ila Muhammadi uumama malee uumaa miti. Isa kana anis siifan ragaa ba'a atis ragaa naa baata. Tole. Muhammadiin kuni maalirraa Rabbiin kana amanuu danda'e maaliif macaafni duraa sun eega badheeti akkamittiin Rabbii kanarraa ergaa fudhachuu danda'e akkamittiin maal argeeti Muhammadiin kun fakkeenya kitaabni duraa sun erga badhe ta'eeti eessaa inni maalirratti hundaa'e Rabbii faana deemuu danda'e eega kitaabni duraatiin jiraatiniiti isa kana deefii naa deebisi. Abshir. Tokkoffaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaloota dhalatanii fi soosaayitii keessa dhalatan keessatti uummanni isaa wajjiniin dhalatanii fi yookiin namoonni isaanirraa dhalatanii Rabbi tokkicha dhiisanii akkasuma ammoo mukaa dhagaa fi yookaan immoo Rabbitti shaarraksiisanii waan biraa gabbaraadhaa turan yookiin Rabbi bukkeetti waa biraa qabanii gabbaruudhaa turan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan kun garuu akkasumatti tafaxiroo yookiin uumamumaanuu qalbii isaaniitti galuu dide. Akkamitti Waaqayyo tokkichi nama uume isa bukkeetti kan biraa fuudhanii gabbaru yookiin isa biratti kan biraa kadhatu jechuudha. Nabi Muhammad jara biraati adda bahanii kophaatti Rabbi tokkicha sana Rabbi Abrahaam ta'e sana Waaqa Abrahaamiin sana kadhachaa fi isaaf sagadaadhaa turan yookaan immoo xiinxala Rabbiin subhaanahu wa ta'ala samii fi dachii uume kanatti xiinxalaadhaa turan jechuudha. Sana booda gaaf tokko Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Gabreelii gara isaaniitti erge Qur'aana kana isaan irratti buusuu jalqabe jechuudha. Gaafa Qur'aana kana isaan irratti buuse jedhu ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam Sahih Bukhari kitaaba tokkoffaa hadiisa sadaffaa irratti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yata'abbadu jechuun Rabbiin gabbaraadhaa turan yeroo Qur'aanni kun irratti bu'u jechuudha. Gaafa Qur'aanni kun irratti bu'ee jedhu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaafa guyyaa lammaffaa irratti yaa ayyuhal muddathir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر جدين جل كبرتي يا محمد صلى الله عليه وسلم يا نمي شوفة مرتي أتاجرتو كأيتي نموت أكيد كتشيسي أيه نموت أكيد كتشيسي جدين وربك فكبر ربي كمو قدسي جدين اتيان سورانو وثيابك فطهر قلبي كيف أفتك له كل فتو جدين اتيان سورانو والرجز فاهجر والرتابو تافي تاوتي غراغرا gabbaru raalle hin gabbari irraa fagaadhu jedhee isaan akeeke jechuudha. Sana booddee ammoo deebisee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti gaafa boqonnaa lammaffaa keessatti immoo maal jedheen yaa ayyuhan naas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق يا أيها الناس يا إلمان اعبدوا ربكم الذي ربي كيسن إسا سمي في دتشي أومي سنة إسا جبرا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء دتشي أرضي قولي أكسر رديم تاني في الرجرات تنقول سماء مو إسني في إجارة كان ربي سنة جبرا جدي إلمنا ما هندف إرجمان جتشورة
sana booddee immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namoonni isaan dura jiran yookiin Nabi Muhammadiin dura turan Iyesuus Kiristoosii waaqa jechaadhaa turani akkasuma gariin ammoo Maariyaamiin akka haadha waaqaati waaqa warri jechaa turan illee akkuma turan jechuudha. Gara biraallee xaa'otii garaagaraa gabbaraa turan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala immoo sanarraa of eeggadha. Rabbii dhugaadhaan gabbaramu tokkichatu jira. Yesus immoo ergamaa Rabbii malee gabricha Rabbii malee waan biraa miti jechuudhaan ergaa kana itti hime. Rabbiin boqonnaa shanaffaa keessatti akkasuma lakkoofsa 72 irratti yaa waan na gaafatteef xiqqoo ishee akka sirri garaa si ga'uuf jedheetaniini tokkuma sii dabalee dhiisa. Maal jedhee dubbate laqad kafara alladhiina qaaluu inna Allaha huwa almasiihu ibnu Maryam. Yaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namoonni si dura jiran keessaati namoonni yookiin warri si dura uumamanii jiran kun Yesuus Kiristoosiin waaqa jechaa jiru waan taateef namni Yesuus Kiristoos waaqa jedhee dhugumaan inni kafareetii jira jedheen. Kanaafuu eenyu malee jennaan waaqa tokkicha isa dhugaa Allah sana qofatu jira jedhee gaafa inni itti mee jedhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waaqni inni ana gabbaraa jechaa jiru Allah ta'uu isaa baranii Yesuus Kiristoos kan isa dura jiru ammoo akka inni waaqa hin taane itti himaa ture. Kanumaan waaqa Rabbi ta'uu isaati baranii jechuudha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buleessa koo walumaa galayyuu caaffanni Nabiyyi Muhammad karaa Muusatii fi karaa Iisaatiin barreeffame suni sirrii miti jechuudha. Warri yeroo sana jiranii xaa'otii waan garaagaraa Iisaatti sagadaatii turanii jechuudha. Fakkeenyaaf wangeelli Yohaannis, Maatiyoos, Luqaasii fi Maarqos barreeffamanii jiranii eeyyee wayin eeyyee akkasii miti naan jedhe. Walumaa gala Macaafi wangeelaa amma namoonni qabatanii taa'aa jiran sirrii miti. Obboleessa kuna dhaggeeffadhu achi dura caaffanni qulqullaa'aan suni eessa dhaqe maaliif bade tokko isa kana lammaffaa immoo yeroo sanatti eega caaffanni sun sirriin ta'iniiti kan badu erga ta'eeti Rabbiin akkamittiin caafata san Iisaadhaa fi Muuseedhaan barreessuu danda'eedha malaan. Hayya galatoomi. Sanas Rabbiin subhaanahu wa ta'ala deebii bareedaa gabaabaa ta'e sii kenna. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa lammaffaa lakkoofsa 42 irratti maal jedhaa? Yuharrifuuna al-kalima an mawaadicihi. Abboo warri macaafa sana itti kennamee jedhe dubbii sana bakka sanarraa fuudhanii hin jijjiiru bakka isaatti takkaa unii kaasanii takkaa jecha sana jijjiiranii jedhe macaafa sana keessatti namoonni hin jijjiiru jedhe. Akkasuma boqonnaa sadaffaa keessatti maal jedhe وإن من أهل الكتاب ورا أهل الكتاب وتا ورا كريستانا في يهودا ورا تاني مجافة سنة كان أركز على الرجل يلوون ألسنتهم الرب سانيتي وما مجافة رينجرها سانيتي دبلني جده ويحسبون إسرين موني جدًا يوكامو هي جدًا مجافني كودي ربي برات سنين جدو وما هو مجافني كون مو من عند الله ربي براتي متي maal reejennaa macaafa kana kan jarri arraba isaaniitti itti dabalanii itti hir'isanii fakkeenyaaf abbaa ilmaa afur qulqulluu sadan tokko kan jedhu kan arrabaan itti dabalame tokko jedhe lammaffaa Iyesuus Kiristoos obboleessa dhaggeeffadhu gaaffii na gaafatte ammaati qoftutti sii deebisa dhaggeeffadhu waan akka inni dheeressin hin jiru deebiidha na obsi daqiiqaa lamaan tokko tole kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala macaafa keessatti hin dabalu macaafa sitti kenne dhiise kan biraa barreessu jedhe Rabbiin boqonnaa lammaffaa keessatti ammas maal jedhe fawwailu lilladhiina yaktubuuna alkitaaba bi'aydihim warra harka isaaniitiin macaafa barreessanii huwa min indillah kun Rabbi biraati warra jedhaniif wayyoon laachoo jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu macaafa harka isaaniitiin barreessanii kun Waaqayyoo biraati jedhu malee macaafni sun Waaqayyoo biraati miti. Fakkeenyaaf bara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macaafa ayinataa garaagaraa ture jechuudha. Kan Ortodoksii jiru, kan Kaatoolikii ture, kan Yahudotaatu ture. Macaafa kamtu sana keessaatti kan Waaqayyooti jedhanii fudhatu. Kamtu kan Yesuus jedhanii fudhatu ture. Kanaafuu macaafa ofiitti dabalanii hir'isa waan taateef macaafni kun sirrii miti. Inni kan kenne Injiiliif kenne fakkeenya wangeela Yohaannis keessatti Yesuus Kiristoos wangeela lallabaa gara Naazreetitti deemee jedha. Wangeela Yesuus Kiristoos lallabaa gara Naazreetitti deeme sana malee kan nuti jenne wangeela Yohaannis mataaf miila wal keessa makin obboleessa. Ajandaa keessatti maa jira malee ajandaa keessaan baane waan makanaa sitti maa jira obboleessa. Qulfiinsi gaafachaa laal qulfiinsi gaafachaa na obsi. Dhaba dhaggeeffadhu dhaba moo dhaba jedha dhabaa jedha garuu maqaan kee dhaabaallee hin jedhu walumaa galatti ila wanni dubbataa jirru haga ammaa quraana keessaa si deebisee keessallee seenaa si deebisuu danda'a wangeela maaliif jennaan bakki jirru kuni ni sirriidha amantii lama wal bukkee qabuudhaan dhufne malee cal jennee nama quraana qofarraa osoo hin taane quraana keessaatti himne macaafa keessaallee waan ragaa jirutti kennaa dhufna malee lakki kan kuma daakoo naan hooqinaa kan ku achumatti yoo danda'ame haa gogu yookiin tisiis achumatti haa nyaattu waan jedhamu hin jiru kanaafuuti nuni nisisirii nama dubbanna quraanarraa illee si deebisa al tokko tokko immoo akka qoricha dawaa
dhimee marraazamee atti immoo tokko keessa buusan amma tokkoon keessa buusan amma dubbadheera. Kanaafuu wangeela Yesuus Kiristoosii kenname inni lallabaa ture sana jenne malee nuti wangeela isa Maatiyos, Luqaas, Maarqoosii fi Yohaannis barreessanii miti macaafa Injiil jedhamaa jiru siin jechuu kiyya obboleessa kiyya. Waaw baay'ee gaariidha. Tole sirraa fudhadhe. Amma walumaa gala isaatu bara sanatti Rabbiin Iisaadhaan kan dubbate sun Muuseedhaan kan dubbate sun dubbiin sun sirriidha moo sirrii miti? Kana dafiti afaanuma irratti sirriidha wayi sirrii miti naan jedhe. Sirriidha. Sirriidha. Sirriidha miti? Rabbiin sobuu danda'a? Hin sobu Rabbiin. Waan dhufuudhaaf jiru hin beekamu hin beeku? Sirriitti tolchee beeka. Baay'ee gaariidha. Isaan itti dabalu maaliif jedharee silaa dubbichi sun innuu sirriidha jedheetu Iisaadhaan dubbachaati ture saba ittiin tajaajilaati ture macaafichi sun maaliif dogongora ta'ee wayin dammoo dubbii waaqa tolfamaa waaqessu maaliif ta'ee afuu danda'eere maaliif hafe silaa sirrii tayaana nutti dubbate Muusattillee kitaabni suni caaffanni suni qulqullaa'aadha jennaanu Rabbiin Muusaadhaa fi Iisaadhaan itti dubbate ittiin saba ofii akka isaaf sagadaniif hojjechaati ture. Maaliif afuu danda'eedha amma kitaabni sun maaliif afuu danda'e sababni isaa? Maaliif afuu danda'e silaa qulqullaa'aadha? Silaa Rabbiitu dubbate. Rabbiin silaa hin sobu. Waanuma inni dubbate silaa jarri barreessani maaliif afuu danda'e kitaabni sun? Maaliif hafe? Ayyee. Sirrii na dhaggeeffadhu. Sirrii sitti himee ture amma sirrii dhaggeeffadhu. Hin dheeressin. Yoo dheeressite dubbiin namaaf hin galu. Na dhageessa miti. Namni yoo xiqqaate kuma namni baay'ee nu dhaggeeffachaa jira obboleessoo. Ila sababa isaa si gaafadhee sababa isaa bichaa naa deebisi malee waa'ee macaafa keenya keessa galtee walii gadi tankarabbabuun deebii nuun ta'u. Dheeratee sii galuu dide malee akkan deebise quba qabaadhu amma immoo siin gabaabsa akka sii galuuf lammaffaadhaan haasaara waan ta'eef jechuudha. Sii gabaabsaaf jiru. Sababiin isaa iyyuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kijiba dubbata hin jennu Rabbiin dhugaa dubbata garuu sababni inni macaafni suni macaafa hin taanedha wanni jedhameef maalinni wannati jetteefi sababiin isaa namoota macaafa sana kennameetu macaafa sanatti hirkatanii ittiin dhugaa keessa jiru fayyadamuu dhiisanii macaafa sanatti dabalanii hir'isanii jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala booddeerra ilma namaa waaqa godhanii gabbaruu jalqabnaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warri amma jarri gabbaraa jiran waggaa dheeraa ture waan taateef I think gara waggaa 571 akkas ture gidduu Nabi Muhammadii fi Yesuus waan ta'eef kana gidduutti namoonni waggaa dheerachuu keessa bahee maalti ta'e jechuudha waggaa dheerachuu kana keessa baheeti namoonni waan itti kenname sana jijjiiraa dhufanii ilma namaa sana fuudhanii waaqa gochuu jalqabanii waan taateef Rabbiin subhaanahu wa ta'ala arge fakkeenya tokko Niiqiyaa gubaa'ee yookiin walga'ii gubaa'ee Niiqiyaa jedhamu irratti Eesiyaa keessatti kan adeemsifame bara 325 keessatti Yesuus Kiristoos yeroo jalqabaatiin waaqayyo jedhanii kan jarri murteessan guyyaa 5 beektootni achirratti qeesii fi paastoroonni walgahan paastoroota 318 turan jechuudha jarri kun walgahii godhanii Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa gaaf sana jala muranii deeman san booddeedha Qur'aanni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan ilma namaa fuudhanii waaqayyo godhaniif sirriidha miti jechuudhaan waan jarri macaafa keessa jiru gatanii kan biraa mataa isaanii waan kaawwataniif sirrii miti jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyi dhumaa fi dhugaa macaafa dhugaa walumaa gala dhalootatu kitaabicha sana fudhachuu didee jedhii naa deebisi walumaa gala iyyuu namatu akka kitaaba Rabbiin barreessanitti amanuu dideenii kanaafi afeenaan jedhe baqqaa baaciru. Maarree dubbiin gabaabaa beekamaadha bar macaafa kennameef dhiisanii isa waaqayyo kenneef dhiisanii jijjiiranii macaafa sana fudhachuu dhiisanii jijjiiranii kan asitti mu jira gasilaati. Tole sagaleen Rabbii hin darbamoo namatu darbuu danda'a namatu jijjiiramamoo sagalee Rabbiitti jijjiiramuu danda'a dafi kanallee afaan irratti naa deebisi. Namni jijjiiramoo namatu jijjiiramamoo sagalee Rabbiin jijjiirama. Sagalee Rabbii gaafa jettu sagalee Rabbii isa inni sagalee Rabbii isa Rabbiin namoonni jijjiiraniiroodha namoonni jijjiiraniiroodha. Namatu jijjiire malee sagalichi garuu jijjiiramuu danda'ama. Namni jijjiire siin jedhee bar macaafa sii kenname tokko jijjiiruu dandeessa fakkeenyaaf Quraana jiru kana otoo Rabbiin hin tiskuteeti Quraana kana fuudhanii kan biraa barreessanii fiduu danda'u ture garuu natu tiksa jedhee waan waadaa galeef jijjiiruu hin dandeenye jarri kana. Sirraa fudhadheera. Sagalichuma isa barreeffame kana namni itti daddabalee jijjiiruu hin danda'ani dhugaadha sirraa fudhadhe. Bara immoo Iisatti yookiin Nabii Muusatti dubbatu sana namni sirriidha jedhee amanaa ture miti. Yeroo inni jirutti lubbuudha yeroo Museen jirutti. Sirriidha jedhee amanaa turani miti caafata isaasan. Hundi sirriidha jedhee amanaan ture fakkeenyaaf Firaa'oon didaa ture warri Firaa'oon. Har'as na dhagaye obboleessa. Har'as jira inni har'as jira namni caafata yookiin Quraanaan sirrii hin jenne jira. Har'as jira inni. Kanaafuu erga har'as jiraate yeroo sanas akkuma har'aa sanadha warri suni namni hunditti amanaan ture siin jechaa jira. Na dhaggeeffadhu kee amma laale
caaffanni jalqaba rabbiin namatti dubbate suni namatu jijjiiruu danda'a malee namatu jijjiiramuu danda'ama malee caaffanni hin jijjiiramu. Isa fudhateef hin ta'aafi. Inni fudhachuu dide immoo dhiisuu danda'a. Jijjiiramne gaaffii si gaafadha tolee bakka. Ergan jijjiiramne gaaffii si gaafadha. Gaaffii kan erga naa deebistee booda na gaafadha. No. Walii galaa deemna maaliif gaaffii si gaafadha. Egaa macaafni waaqayyo akka daa'imaan ta'in akka daa'imaan ta'in nama guddaa namti akka daa'imaan taane si nama mormuu jirta la gaaffii deebiin si kenna dhiiste mormaa ta'u waan taateef nama mormu immoo gaaffii dhiyeessuuf dirqama jechuudha. Mee ergaa kitaabni caaffanni jalqaba barreeffame sirriidha moo sirrii mitiidha amma sirriidha miti namatu balleesse malee. Na dhaggeeffadhu. Ani waa hundayyuu si deebisaa dhufee na mormaallee dhuftee danda'aadhuman dhufee ammaas geessee garuu erga na falmiteetii lakki waaqayyo hin jijjiiramu dubbiin sagalee waaqayyo hin jijjiiramu ammoo namatu jijjiirama malee erga jettee gaaffii macaafa qulqulluu keessaa lama qofa si gaafadhee san booddee kan kottumoo as deebina. Tokkoffaa seera ba'uu keessatti macaafa lolaa kan jedhamutu jira. Macaafni lolaa sun eessa jira? Tokko erga hin jijjiiramneeti. Lammaffaa Isaayyaas raajichaa keessatti macaafa Ashaar yookiin namoota qajeeloo macaafa jedhamu jira. Macaafni kun eessa deeme? Sadaffaa gaaffiin si gaafadhu. Laman jenne. Yayyee kanuma lamaan naa deebisii tole. Ati maa utaalta? Qoy akka daa'imaan ta'in obboleessa. Ispoortiidhaan jira dhiifama nan utaale yoo ta'e ispoortii isa hojjetaa jiruuf. Ispoortiirra jirta yoo ta'e waa'uma ispoortii haasa'i malee amma walumaa gala waa'ee kana nafaan haasa'i dubbichi isaa. Ani utaalaan jiru suman deemaa jirutu waan utaalu sitti fakkaate yoo ta'e ispoortiirra jira jechuudha. Kun olii gaddee deemaa jira. Gaaffii gaafadha manaa deebisi. Obboleessa baay'ee akka daa'imaa taate akka daa'imaan ta'in seera. Jettee warri kun eessa deeman macaafni kun bakka jiran natti himi. Bootaa isaa baasii naa dubbisi. Ayyee. Si baasa. Yoo akka tasaa immoo namni irratti bilbilee ba'ees immoo hin ba'e akkanaan hin jenne nan deebi'a waan ta'eef tasa ta'uu danda'aadha kun. Hin ba'in Yoo namni bilbilee malee ba'uu hin danda'u. Hin ba'in abbaako. Na fakkaataan tokko naabse. Rakkoon qabu si obsaa irraan. Luqqisii tokko bichaan fudhatini gubbaa isaatirraallee hanga jechuun lakkoofsota shanan wayii itti aansitii dubbisi. Ibsaa achi keessaa arganna waan ta'eef luqqisii tokko bichaan nuuf fayyadu. Luqqisiin tokko bichaan nuuf fayyadu. Nuufis deebiin ta'a waan ta'eef 15 irratti dubbata yoo ta'e 13 irraa kaatee hanga 17 naa dubbista. Rakkoon tokko hin jiru. Eesh. Si bichaati. Mobaayilii qabda miti yaate immoo mobaayilii keessaa baasuun namatti ulfaata. Mobaayilii tokko waan laallachuu jira bakka isaa. Eekoo ani maaliif xiqqoo mobaayilii tokko bichaan biraa qaba dhiifama waan sanaaf malee. Mobaayilii irraa baasuun baabilii namarratti hin ulfaata jedhee yaadu. Ayyaayye bakka isaa si baasa dhiifama. Tole. Boqonnaa sanaa kennimee yookaan boqonnaa sanaa kenni. Inni baasachuu jira nuuqoo isaanii al tokko. Boqonnaa 21 na fakkaata seera ba'uu boqonnaa 21 hunda ongoruu baadhee. Seera ba'uu boqonnaa seera ba'uu yookaan seera lakkoofsaa keessa qo'e. Na obsi. Seera lakkoofsaa na fakkaata qo'e mee nan ba'a. Seera ba'uu yookaan seera lakkoofsaa keessa boqonnaa 21 jira.
Warroonni kun mee dubbisa. Dubbiin sagalee Waaqayyoo keenya iddoo baraa jira waan ta'eef baabiliinsa. Rakkoon hin Hin jiru. qabdu. Kun Hin qabdu. anu baafadhe qo'al tokko argadheera. Hin mul'ata? 21:14 irra jira. Mul'ata Aduu ta'e. keessa aduu keessan jira waan ta'eef dubbisi sirraa hin amanaani waan ati dubbatti nan fudhadha. Ayyee akkana jedha. Kanaafuu macaafa lolaa isa kan Waaqayyoo keessatti mandara Waaheb isa biyya Suufaa keessatti dachaawwan Aroonitti jedha. Macaafa maalii keessatti? Macaafa lolaa isa kan Waaqayyoo jedhe. Macaafni lolaa inni kan Waaqayyoo sun meerra eessa jiraadha? Aha. Macaafa lolaa'edha moo macaafa lola'aa jedha? Lola'anii fi lolaan garaagarummaa qaba. Lolaa jedha. Macaafa lolaa jedha malee lolaa jedhu. Macaafa lolaa. Afaan Amaariffaatiin immoo የጦርነት መጽሐፍ jedha. Si garsiisa. Itti fufii dubbisi kaa. Baay'ee maalitti dhufee si dubbisa kun si dubbisa. Irraan gadee dachaawwan jedha. Maaliif akka ka'ee fi maal jechuu akka ni barbaade koo yoo itti fufnee dubbisne malee koo luqqisiin tokko nu fayyadu siin jedhee raabiyyan. Ishi kunoo itti fufee si dubbisa la. Itti fufee si dubbisa. Akkana jedha 14 Kanaafuu macaafa lolaa isa kan Waaqayyoo keessatti mandara Waaheb isa biyya Sufaa keessatti dachaawwan Aroonitti irraan gadee dachaawwan sanaa isa hamma mandara Arga'utti isa daarii biyya Mo'aab irraa dha'utti jedhamee jedha. Macaafa lolaa isa kan Waaqayyoo keessatti. Okay. Itti fufi. Itti fufeera bara 15 si dubbisee kiyam. Aha xumurameeyyuu bakka. Eeg 15 si dubbise kaa 14 dubbisee 15 moo si dubbise. Kanaafuu achi keessa maal hubatte amma macaafa bade moo jechi Waaqayyo yookiin waan dubbachuudha deemu ajandaa jala isaatirraa kaasee waan dubbatu qaba waan ta'eef Macaafatu bade guutummaa guutuutti macaafan lolee. Macaafni lolaa kun macaafa lolaa kan jedhamu kuni tokkoffaan eenyuuf kenname lammaffaa macaafichi lolaa jedhamu kun eessa jira? Macaafichi lolaa jedhu? Macaafa lolaa jechuu fi lola ka jedhu gargari. Macaafa lolaa jechuun የጦርነት መጽሐፍ afaan Amaariffaan si dubbisuudhaan akkasii galutti. Qoy. Macaafni lolaa kun eessa dhaqee jedhee dubbatamoo situ eessa dhaqe naan jechaa jira amma? Anatu eessa dhaqe macaafa lolaa keessatti akkas jedhamee haasa'ameera jedha kunoo. Macaafa lolaa keessatti waan jedhamee haasa'ametu jira nuun jedhe. Wanni haasa'ame keessaa immoo waa'ee Mo'aabii fi qoy. Macaafa sana keessatti waa'ee Aarii fi waa'ee Mo'aabtu dubbatame ture. Macaafni lolaa sun inni keessatti dubbatame sun macaafni lolaa eessa jira siin jedhe. Macaafichi eessa jira? Macaafa kophaatti of danda'ee jiru nibsu iddoo kanatti hin fudhatta yoo ta'e ilaa macaafni Macaafa of danda'ee ibsudha maaloo dharee macaafni lolaa? Eessa dhaqe kan jechaa Macaafa lolaa kan Waaqayyoo keessatti jedha. Taadhaa macaafni Iddoo qulqullaan macaafni lolaa kan Waaqayyoo keessatti eessa jira? Macaafa qulqullaa siin gaafanne man. Obboleessa koo na hubadhu Qoy. Dhaba. Na hubadhu. Dhaba. Macaafni qulqullaa'aan seera uumamaatii hanga mul'ata Yohaannis waan irraa bade tokko hin qabu. Walumaa gala hundumti Ani isa siin gaafanne. Wanni bade hin jiru kaas keessaa. Kunoo macaafa kan lolaa kan Waaqayyoo kan jedhe kun eessa jira macaafni lolaa kan Waaqayyoo? Waan inni jechuu barbaade sii galee jira. Naa galchime yoo naa galuu didimmoo akka ati naa galchitu barbaada maal rakkoo qabare? Maal jechuu barbaade? Ani gaaffiis gaafadhe macaafa lolaa isa kan Waaqayyoo keessatti waa'ee Mo'aabii fi Aaraa akka dubbatame nutti himaa jira. Macaafni lolaa inni kan Waaqayyoo sun eessa jira siin jedhe. Lakkii siin galle yoo jette maal akka jechuu barbaade natti miti rakkoon qabu naa ibsi maarree kun macaafni si fuuldura jira dubbisiti naa ibsi. Maal jechaa jirame? Lakkoofsi 14 kun. Dhaba. Dhaqxee? Waaqayyo siif araaramu tole. Akkas. Sagaleen Waaqayyoon jijjiiramuu hin baduu nuun jechaa ture. Akkas egaa.